Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota yuutuubii Oromoo asitti warreen maatii Oromoo taatanis yookaan warreen ta'uudhaaf qabdanis maatii Oromoo ta'uudhaaf yuutuubii Oromoo saabskiraayib laayik gochuu hin dagatina. Har'a barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barnoota ani qabadhee isiniif dhiyaadhe namoonni tokko tokko yeroo hedduu feesbuukii yookaan immoo toora feesbuukii akkaawuntii namaa jala galanii wantoota nuyi ilaallanneef ittiin amanne taag godhanii akka waan nuyi gadhiifnetti yookaan immoo akka nuyi waan sana jaalannetti waan wantoonni mul'isan jiru. Haa ta'u malee namoota hedduudhaaf kan hin galle haala kabiitiin immoo taagii kana ofirraa balleessuu dandeenya isa jedhu barnoota keenya guyyaa har'aa irratti ni ilaalla jechaadha. Namoonni kun imaammata nu ilaallanne jechoota nu ilaallanne wantoota nu wajjin waliin madaalle wantoota hedduu yeroo dhiyoodhaa asitti keessumaa baay'achaa dhufeera. Isa kana akkamittiin balleessinaa isa jedhu baranna gamanumaan gara barnoota keenyatti dabarraa jechaadha. Appilikeeshinii kamiyyuu nu gaafatu. Appilikeeshinii nu gaafatu jiraate feesbuuk laayit yookaan immoo feesbuuk noormaali iddoo amma xiyyeerraa mul'atu kana kan argitanii isa cuqaastu jechaadha yookaan immoo isa takkaa tuqxu. Erga isa tuqxan yoo konneekshiniin keessan jiraate ariifatee numa isinii ba'uu danda'a. Yeroo ammaan agartu piispoonii waan fayyadamnu piispoonii konneektii godhee hin jiraanii. Haa ta'u malee yeroo piispooniin jarreessi yookaan immoo vaayipeen yeroo fayyadamne sin ta'a yoo konneekshiniin keessan akka kanaatti isinii batu tuqaa sadii gararraa argitan kana tuqxu tuqaa sadii sarara sadii iddoo amma xiyyi mul'atu gararraa kan jiru kana jechaadha. Isa tuqxu erga isa tuqxanii takkicha dhuftanii iddoo akkaawuntii keessanii kana tuqxu jechaadha. Akkaawuntii keessan kana yeroo tuqxanii akka kanaatiin isinii dhufa akkaawuntii keessan jala amma fakkeenyaaf aanaanii waan ilaallanne wantoota seexanaa wal qabatan ani kan ittiin amannetu gadhiifamee jira peejii koo jalatti anaan taaggoonii jiru isa kana balleessuudha iddoo xiyyi jiru sarara sadii tuqaa sadii kana ni tuqxu erga isa tuqxanii akka kanas isinii dhufa gara gadii dhuftanii I don't want to see kan jedhu kana tuqxu erga isa tuqxanii remove tag kan jedhu kana tuqxu jechaadha. Erga remove tag isa jedhu kana tuqxanii booda ammas maa kan jedhu isinii dhufa removed kan jedhu isinii dhufa jechaadha. Amma tag removed you want to be tagged in the post anywhere the post want to be appear in your profile but maybe appear in other place such as field or search you may be not able to report it jedha. Warri yoo barbaadan immoo riipoorti gochuu dandeessu dhaabbata feesbuukiidhaaf jechuudha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee ani akka amantaa kiyyaattis ta'ee akka dhuunfaa kiyyaatti namoonni wantoota akkanaa raawwatan yoo jiraatan akkasuma gamanumaan wanti namni itti namanni irratti taaggochuu osoo dhiisanii kan jedha yoo gama keessanis wanta goota yoo ta'e taag osoo gochuu dhiistanii bareeda. Namoonni taagiin akkanaa kun sirrakkise immoo akka inni taagin taane ilaalladha. Amma mee gamanumaan dabarree ilaalla jechuudha akka taagin taane maalumaafuu dhaqeen peejii koo jala gala jechaadha yookaan akkaawuntii koo biran deema. Akkaawuntii koo bira gaafa deemu dura jalqabarra jira argitaniittu gaafa dhufeen namchi taagna godhe sun yookaan immoo akkaawuntii koo jalatti gadhiifamee jira. Amma goofa naqeen akkaawuntii koo jala jiru badeera jechaadha. Antaa godheera anoo kunuu argitanii waan kana jalqabarra jira kanaan dura waan footoo ani poostateedha jechaadha yookaan immoo wantoota barreeffaman